guyyaa tokko dura uummata doonii Yemanii irraa gara Itoophiyaa yookiin gara Habashaa dhufaa jirtu garagaluun ijoollee teenya hedduu dhabne. Nama zaahira ijaan beeynu dhabne. Nama ijoollee qaqqaalii, ijoollee babbareedduu abdii boriitiif qabnu hedduu dhabne. Dhabaatiin har'a geenye har'allee itti fufe. Itti fufe har'allee. Ani dhaamsa tokko lama waa'ee kanaa laaluu fi gubata isaatii fi nadaamaa isaa irraa haasa'uun barbaadu. Qabxiin tokko lama an kaasu yeroo har'aa quraana qaraatan quraana isin harkaa babbadu isin harkaa caccabu arrabni keessan itti isin hin qajeelle hamileen cabinaa warra quraana qajeelfate qofaa miti islaamummaa keessatti ka rabbiin bira sadarkaa qabu ka quraanni arrabni isaa dadhabellee rabbiin bira sadarkaa qaba takkaa bakka birootiin fuutu amma dubbii kana islaamummaa keessa malee namni waan tokko dadhabe sadarkaan isaa gabbu'a malee silaa oliin ka'u garuu islaamummaa keessatti quraanumaa dadhabuun garuu qaraatee yaaltee humna qabdu dandeettii qabdu itti fixxee quraanumaa wayita qaraatu arrabni si harkaa quraana cabsuun mataan isaatu rabbiin bira sadarkaa sii qaba akkamitti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama quraana qara'u ka quraana keessatti arrabni isaa gufatu falahu ajraani mindaa lama qaba jedha rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam mindaa quraana qara'uu fi mindaa quraana qabachuuf yaaluu sanillee والبرت ربي من دالما إسفاد أسجد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دبي لا فهمتي كون إسلام ما قفت دبيتنا كبا قبتي كان إسلام ما قفت كبا كيستي قيانا رأى يوم الجمعة قياء الفاتحة سيد الأيام وكذلك نصلي على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم أكم ابن القيم جده وانت قياء جمعة الرهدو تربيك السنة بمحمد رسلواني بوفموفي لأن الجمعة سيد الأيام ولأن الرسول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فاجتمع السيدان سيد لمت والجه سيد قياتي في تربيتي في سيد المنامان أبي محمد والجه كناف سيدني لما ولدت رفقة كنافوك يساتوك علتسونك لابد أن تصلي على الرسول بأمر بدأ ربه بنفسه وثنى بملائكته وثلثكم به الإنس والجنة كرب دبي ربي في إيجالي أرشي أولي الرا أكسا ملتي دبي ربي في إيقالي ملائكة سماوات تربان كيس جران قوتو مي ربي جدي فكري يرو ربي سماوات سمي ترباني أرشي أولي الرا ربي صلوات نبي محمد رتبوس يرو ملائكوني سماوات قوتن سن قوتو نبي محمد رس صلوات بوسن إرقاسي وري أرضي ألفنا في كبجة كنرى لنا فينا أسين الله في الرأس يقوني نبي محمد رتي هيا صلوات بوسا جدي ربي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم كناف ويا جمعة ويا الفاتحة أكما رسول الله ديسك يسجد أن خير الأعمال أجين في لمن تربك يا ربي برتي صلاة صبحي جماعة عن صلاة أجد أن ويا جمعة رسول ربي أكاسد أن عليه الصلاة والسلام وجين قدان أكاسم مو ويا جمعة صلواتك يستي سمس صلاة ويا جمعة اللي حقنا ما مجتين نمو هالي سامجتين قباهو أكا سلافني دوراني قباهني درساني دكانسان كوي ما يرو إمامني من برا في مهرابا جه قفا مدورة أورورتاني في كانساني متدبين جلمت أناني جلت هاتني يرو بكا غاريك أبتاني صدركا رسول ربي نمني جلق أبسيني ساعتي درار السيني أكنما سنغا صدق أتيت الرسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا فكينيا كاملي سنغان سنو حقيقة تيمي بار دجاسني قلتها akkasuma guyyaa jum'aa dhiqachuun nam jum'aan isarratti waajiba ta'u dhiqachuun dhiqatee tolfatee uffata bareeda uffatee dhiirri shittoo isaa naqatee وكذلك من اغتسل وغسل جد الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني dhiqatee dhiqachiise jedhan dhiqachiise jechuun kun warra jaartii qabu qofaa fi rasuula rabbi jedhan nama jaartii isaa wajjin kamiisa galgala bulee jechuu kamiisa galgala rafee guyyaa jum'aa isii ofirraallee dhiqee isiillee dhiqachiise kun كنا كورا بشرى ورا فوق قفافي سنيفي ويا جمعة نمن قرين ويا جمعة تلفنير وفنادي دبرتين قرين شتونا قتي خطأ دقنقر ويا جمعة دير قرين كأريدا هذا ويا جمعة تبلو فجر ويا جمعة بريد فتشور بعد أريدا هذا فابر كله خطأ دقنقر قدانا لما فاقوا يا جمعة ويتعرفن دقنقر ويا جمعة هدونا ما جيسو كيسا توكو وصون أتينا صون تلفتين مسجد سينو اللي خطأ دقنقر ويا جمعة فعلا سنة رسول ربيتي أكما جراجي به النمني تسابير رابوين
masjida ummanni kumi meeqa olga dayfaa fi huuraa fi hurkasanii ol seenuun dogongora guddaadha. Akka sijaaraa nama garii irraa fagootti irraa dhahu, kan nama garii hafuurri fagootti irraa dhahu fooliin dogongora guddaadha. namni dhiqatee akkuma rasuulli rabbi hadiisa keessatti dubbatan man wassa'a Allahu alayhi nama rabbiin itti bal'ise guyyaa jum'aatiif huccuu lama lafa haa kaa'atu jedha rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam. Uffata jum'aa jedhanii uffata iidaa namni keenya immoo uffata sargii ni qaba, uffata walgahii waltajjii, uffata sagantaa gargaraa ni qaba. Garuu uffata guyyaa jum'aa hedduu namaa hin qabu. Kanaaf yeroo jum'aa dhufanillee mataa namaarraan tarkaanfachuun akka asii deeme gariin namaa portokoola saffii duubatti hin salaatu jedhee portokoola eeggatu ilma namaa kanarraa yaa'ee saffii tokkoffaa seenaa. Kunillee dogongora akkuma rasuula rabbii namtichi tokko isaanii kutubarra jiran sallallahu alayhi wasallam ummata irraan tarkaanfataa dhufee jennaan rasuula rabbii haasawa adda kutanii ijlis faqad aadaytan na'sa gattaa'e ilma namaa dararte jedhanii rasuula rabbii achumaan gattaa'e namtichi. Kanaaf guyyaa jum'aa bakkuma teessumni gahe bakka namni gahe achumatti dhaabbattee salaatta yoo yeroo namni salaataaf ol ka'u bakka argattee seentaa sani achitti wanni ilma namaa irraan tarkaanfattee kaan quba miilaarra ejjatee kaan quba harkaarra ejjatee kaan mataa dhahee kaan mobaayila isaarra ejjatee namni asii dogongora kun. Kanaaf dhorgamaadha. Guyyaa jum'aa ammas adaba guyyaa jum'aa keessaa an tunsita wa tasma'a al-khutbah. Cal'isuu fi khutbaa dhaggeeffachuu. Wanni kun lama dhaggeeffachuu illee waan addaati, cal'isuu illee waan addaati. Idhaa qulta lisaahibika yawma al-jum'a wal imaamu yakhtub ansit faqad laghawta. Dawmaanu cal'isachuun hin danda'amu. Amma guyyaa jum'aa nama haasa'u jira akka waan islaamummaa reef argaa jiru namni garii. Namni cal'isee haasa'u jira ka bilbila kaasee jum'aa keessa jira khutbaa keessa jira booda naa deebisaa. Yaa kiyyaan khutbaa keessa booda naa deebisan ma'anaan isaa maa'inni haajaa kee hin dubbanne haajaa kee illee fixadhe sanuu. Khutbaa keessa booda naa deebisan dubbii miti. Kanaaf guyyaa jum'aa sadarkaa ulfinaa fi naamusa guyyaan jum'aa qabu keessaa tokko kana. Ammoo namni gariin miila lamaa walitti cabsee nama hirriba ofu jira. Hatta nama garii faa imaamni osoo hirribaa kaasee maadaa ra'ayta dheen qaala anni ra'aytu anni athbahuka fil manaama kasi qalu argee yoo jedheen haga sadarkaa nama wudu'a cabsudhaa dogongora kun khata. Namni hadiisa imaamu Ahmad galmeessa keessatti rasuulli rabbii musnada keessatti guyyaa jum'aa tokkoo keessa yoo hirribni qabee bakka haa jijjiiru jedha rasuulli. Osoo nama hin dararre yoo bakka jijjiirti hirribni hin bada. Bakka taa'an san yoo ka'an hirribni nama jalaa bada. Iccitii rasuulli rabbii himan keessaa sallallahu alayhi wasallam guyyaa jum'aa tokkoo keessa yoo hirribni qabe bakkuma san xiqqoo duratti yookiin gara duubatti haasiqu. Achuma sirraa bada hirribni subhaanallah. Waan tajribaadhaanuu xiinxallinee irra gennillee subhaanallah. رسول ربي الله عليه الصلاة والسلام دام سكن كهني إمامني خطبة ويتقولوا حتى ملائكان بل الرتي دعبتني نموت جمعة رفن ورسم ساعاتي تقفى سأل مفاس أسدفا رفن قال ميسا تران صدقا سان ربي الراكن نافي تران سوني ويت إمامي من بركوري ملائكان جالسان تتاءن خطبة أجيفتان جري رسول ربي خطبة ملائكان تيسر أجيفت جو في الأبدي ati khutbaa san keessatti geemii taphatu dhukattee mataa gaccabsee namni gariin bar mataa isaa kana moobaayila dho'isee nama feesbuuka guraaguruu jira kamiseejii olii deebisu. Imaamni khutbaa godha garuu namni asin argu rabbi isa arga dogongora kun. Kanaaf arabiillee yoo sii galuu dhabe akkanumatti taa'ima dhageeffadhu mindaa masjida keessa taa'uun mataan isaa ibaadaa of danda'e waan ta'eef. Kanaaf guyyaa jum'aatiif kana kaafnee adaba naamusa wantoota guyyaa jum'aa karaa godhaman keessaa ka rasuulli dubbatan alayhi salaatu wassalaam an taqra'a suurata al-kahf. سورة الكهف قرأونا سورة الكهف قرأون صدركا قد قبا أكبر ديسة كيست رسول ربي جلال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين نمني قيا جمعة سورة الكهف قرأي قيا جمعة كان كيس علماءني هل كان اللي كيس قال جلال لأن الليل تابع نهار هل كان اللي كيس قال قيا جمعة ويتجرن جمعة دور اللي كيس قال جمعة بود اللي كيس قال waliigalatti osoo jum'aan hin bahini guyyaan jum'aa sun guyyaan jum'aa karaawwatamuun aduun seenuudhaani waan aduu hin seenini asitti hatta jum'aa asrii boodallee qara'uun ni dandeessa gariin namaa jum'aa salaata jennaa waan achi booda danda'amu se'u nama akkas ilaalcha akkasii qabu jira kun dogongora halkan jum'aallee yoo qaraate guyyaa jum'aallee yoo qaraate laa ba'sa bihi qomarraa qaraate mobaayilirraa qaraate mushaf harkaa qabaattee qaraate guyyaa jum'aa namni suuratul kahfiin qara'e rabbiin jum'aa lamaan jidduu ifa isaa kaha jedhan hadiisa biroo keessatti isarraa ifaan ifu samawaata kana guutuu ol gahadha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam ifaan kun balaa sirratti isaa
sharri shayaxiina sirraa ittisa malaa'ikatu naannoo keetii wal gaha barakatu qoma kee mana kee jireenya kee maatii kee seena ifaa qur'aanaati nuura laafaati miti nuura rabbiin nama abbaa fedhee nuura san kenna rabbi nuura san rabbi yoo sii kenne wanni hundi si jala saaqamaa wanti hundi si ifa golgolli hundi si ifa waan ta'eefi gara dhaamsa gabaabaa dubbachuuf seenetti yaadetti tarkaanfadhaa waa'een guyyaa jum'aa asumatti haa gahu deddeebisee rabbii waliin haa gahu ammaa fi dhaamsi dhaammachuu barbaade akkuma hundi keessan argitan akkuma hundi keessan dhagahaa jirtan dhimmi godaansa seeraan alaa abbootarraa dhaalaa dhufne kan abbootarraa waliin imimmaan haqataa waliin miidhamaa waliin duydinu cabaa garaan harmee garaan abbaa garaan ummata biyyaa garaan firaa itti buurahaa itti gubataa irra gahee har'allee hin dhaabbanne hagamma silaafuu biyya keenyatti akka bokkaatti roobaa imimmaan haadha garaan abbaa hin dandeenye ilmaan ammaa nama hin dhageettu akkuma ilmi nabiyallaahi nuuhi sa'aawi ilaa jabaliin jedhee sa'aawi ilaa awurooppaa aw sa'aawi ilaa sacuudii akkuma ijoolleen mucaan jallatee harkaa bahe nabiyallaahi nuuhiin homaa rakkoon qabu abbaa kiyyaa waan ati jette kanaa miti ani garagaaraa baqadha jedheeni bishaantu nyaate فهال بينهما الموج فكان من المغرقين وكذلك اليوم إني سآوي إلى أوروبا سآوي إلى سعودي سآوي إلى بيا كسيدي مجري فكان من المغرقين فهال بينهما الموج فكان من المغرقين ورها بشان هلاكي بشان قفتنيان مجايب دي جهنم اللي يأتي إنه ليس من أهلك مجان كيتيمتي ستو أرغتي مالك كيتيمتي لربي شهادان بكن جرتي انجر وني تكون جران بك شهادان انجرتي دي هندين تديني هندين دابت فون هندين دلقو بك مبراتين يوم مبراتين شهادا سنقوما كيكيسا انجراتين مبراتي وني ولك الطلاتي ولك الطلون مبراتين كينا كولين دلقون ديني كين كولين دلقون فون كينا كولين دلقون هذا لا إله إلا الله جل كان وليه الآخر الآقبة لا إله إلا الله كن جنان هاني كتيجرا كان أفو ديني كينا ولك دلقو يجو كان قبل التدين كنا ولدت دلقوا إنه ليس من أهلك إلما قراك يسابه إلما أفيسات أرقته إلما دقدا في قديد إسار رابه إلما فوني في دين إساء إلما ساته إنه ليس من أهلك لرب كناف الهجرة السرية جد أن كن قدان سيران ألا دبتامي إرها سوامي خطبا ميك الراقو أمي وقا كد أفري كد أشاني هرأ tubartiin ala deemuun haraama jedhanii dhiirri akkanatti bishaan dhugatuun haraama jedhanii fatwaa kennaa turan ulamaani har'a immoo callisan hundi isaaniitu walii galanii namuma waa'ee godaansaa irra haasa'uun agartu har'a ka dubartiillee akka waan halaala ta'etti ni dhaabe uummanni guutuun dhaabamee jira khutbaan irraa godhamu haasa'uun irra haasa'amu jiru bifa halaala ta'een dubartiin feete gabbaatee bakka feete deemu jirti akka dubartiin osoo firri isii bira hin jirre osoo abbaa warraa isii bira hin jirre kophaa isii kaatee biyyarraa bahuun haraama ta'e dubartiinuu har'a osoo itti dubbiftee ni himti wallaahi waan mormamu miti hattaa dubartiin ofii isiitii baate wanni kun dhuga haraama miti yoo jettee gaafatte hin himti adaaba dhandhamtee fi laaluu argitee fi nadaamaa isiin argitee fi gantummaa khiyaanaa qabeenya isiin dalagattee fi tuffii ummanni arabaa fi ummanni lammiin biyya biroo isii xiqqeessuu fi hamilee isii ka cabee fi umrii isii ka deemee fi nama tokko ka isiin amantu dunyarraa dhabamee fi kana laaltee osoo ati intarvii gootee dubartii har'a addunyaa keessa faca'an dubbifte hundi isaaniitu ni himan akka haraama ta'e waan garii beeyta awwaluma gaa jalqaba fireen mukni irraa nama dhooggan nama mi'aa jedhan wanti irraa nama dhooggan nama mi'aa jedhan waan tokko akka nam dalagoo barbaadde irraa dhoogi jedhanti yaa ummanni ergas immoo itti nyaate qofa arga jismii wayitani gubatee bobahee nyaatee arge achi booda arga garuu maa tanfa'u nadam erga wanni dabre wanni nadaaman tokko hin jiru wanni kana kaafneef guyyaa tokko dura ummata doonii Yamanii irraa gara Itoophiyaa yookiin gara Habashaa dhufaa jirtu gara galuun ijoollee teenya hedduu dhabne nama zaahira ijaan beeynu dhabne nama ijoollee qaqqaalii ijoollee babbareedduu abdii boriitiif qabnu hedduu dhabne dhabaatiin har'a geenye har'allee itti fufe har'allee ani dhaamsa tokko lama waa'ee kana laaluu fi gubata isaatii fi nadaamaa isaa irraa haasa'uun barbaadu qabxiin tokko lama an kaasu yeroo har'aa addunyaa lolaa ta'atii jirti addunyaa himatan malee addunyaa nama simattu ta'uu dhiiftee jirti addunyaan har'a
wanni haga biyya keetii ulfina sii qabu hin jiru. Dhugaadha wayita ijoolleen ruuza kana ol guutanii lukkuu irra kaa'anii suuraa ka'anii gadhiisan jiru ajaa'iba keessa jiran si fakkaachuu danda'a ijoolleen biyya alaa jirtu. Warra biyya keessaatiin jedha bara. Wayita inni makiinaa maal fakkaattu tana riyaala muraasaan yookiin doolaara muraasaan bituu danda'a. Taksiitaan fuudhuu danda'a. Akkuma akka itti fuudhu suuraa bareedaa kana bira ka'ee yookiin viidiyoo waraabee wayita inni fooqii gurguddaa kana keessa deemu. Jiruun sumatti tolte ima sumaa taate jedheeni itti amanuu danda'a achi biyya keessa taa'ee jechuudha. Akka inni warra as jiru itti azzabamuu fi waan inni keessa jiru hin haqiiqaa isaan argu. Wayita ijoolleen akkasitti uffata babbareedaa jaakketti gaarii surree bareedduu uffattee suuraa kaatee gassii dhiiftu ati dhugaa seeta. Garuu dhufee arganamuu ibidda daa'imni maaliif ibiddaan taphatti jenna waan gubatteen arginiif jedhe. Har'a biyyi tokkoffaa baay'inaan namni keenya hijiraa yookiin godaansa seeraan alaa ka gaggeessu gara Saa'udiiti. Saa'udiin har'a biyyatti baqatan moo biyya keessaa baqatan? Saa'udiin durii Saa'udii duriiti. Saa'udiin ammaa Saa'udii ammaati. Saa'udiin ta duraaniitii fi Saa'udiin ammaa garaagarummaa guddaa qabdi. Warri keessa jirullee beeka, warri biyya keessa alaa biyya alaa jirullee warri biyya keessa jirullee ni beeka, ni hubata. Tokkoffaa karaan ati keessa baatee dhuftu karaa duraaniitiin garaagarummaa guddaa qaba. Tokkoffaa Somaaliyaa keessa qaxxaamurtee dhufta yookiin Jibuutii keessa qaxxaamurtee dhufta. Karaan kun karaa dallaalaan bulu malee karaa mootummaatiin bulu miti. Karaa hattuun bulaa jiru. Karaa dhiiga namaa irratti bulaa jiru. Somaaleen har'a doonii faabrikaan tokkoon oomishin ofii isiitii dalaydee harka ofiitii mana dalaganii durriyya dalagaa bar doonii. Doonii torban takka qofa itti fayyadamanii achi booda gatan. Doonii harka ofiitiin dalaganii motora itti hidhanii wayita doonii yaabbachiisanii nama hagam baay'atu kana. Ka gariin maxxanee foonfoon rigee wal fixee foonfoon kaanitti bahee sadarkaa namni bishaan fixatee fincaan dhugsaa dhugurra gahee kana waan an haasa'u miti ijoolleen harki guddaan argee jira manni keenya. Dooniin kuni doonii harkaan dalagame doonii ogeessa dalagee miti. Doonii faabrikaan tokko oomishee kennee miti. Dooniin kun walakkaa baharatti dadhaba. Galaanni bitaa mirga dhahee aduu laaffisee dadhaba. Dooniin kun akka deemuuf nama irraa hir'isaa jedhanii walii himan. Boodarra nama tokko osumaa inni ijaan argu yookiin lama. Laafaa wayii ilaalanii fuudhanitti baharatti darban sirra aanuu danda'a. Har'a sadarkaa kanarra jira uummanni. Boodarra wayita Yamanii geessu osoo baharan fixiin kiiloomeetirii lamarra si buusan. Osoo baharan fixiin sababa poolisii Yamanii baqachuuf. Poolisii Yamanii yoo ati qarqara baharaa geessee buuftee si qaba. Kanaafuu caafii magaalaatti akka waan buusi daarii magaalaatti. Kiiloomeetirii lama keessatti bahara keessa kiiloomeetirii lama keessa si buusan kiiloomeetirii lamaafu. Gariin osoo gama laalu osoo bishaan daakuu jidduu kanatti bishaan hin nyaatamee dhume meeqaa ta'a. Haala akka useenan warra qurxummii gaafadha qurxummii baharaa. Garaa baharaa gaafadha. Lafee uummata keenyaa ka achi keessa wal gahe. Quftee qurxummiin baharaa shubbiftee achi keessatti lafee fi foon uummata keenyaa. Ni seenta Yamaniin har'a biyyaa miti har'a Yamanii. Dawlaan isii qaata dhume. Yamaniin mootummaan qabdu har'a mootummaan jiraataan jirtu. Yamanii rahmata Yamanii gara laafummaa duraan qabdu sun Yamanii sanii miti har'a. Yamaniin sun godaantee jirti har'a Yamanii bineensatu jira har'a Yamanii biyya bineensi. Rahmanni hin dhabamne garuu jira. Warri karaan atirra deemtu kun hundi isaa har'a sadarkaa lubbuu fiddu fidi birrii. Warri Yamanii keessattis kas nyaatu morki guddaan ummata Yamaniiti biti. Abdulqawii duraan jedhan sun har'a ummatuma keenya Abdulqawii tokkocha se'a nama tokko. Ida Abdulqawiin ummatuma keenya nama baay'ee wahiiti. Achi qabee si ukkaamsa yoo barbaade festaala baay'isee fuularra si buusa miila kee asii ol gara galchee si hidhee mataan si gara galchee sa'aatii 2-3 1,800 miliyoona tokko fidi jedha. Ati ka viizaa fi tikeetii 1,150 fi 1,60-70 baafachuu dadhabdeetu 1,800 maatirraa fuuchisiifa. Hayaataa kun amma seeratti namni jiraatu kun adeemsa garamirraa garam baqata. 1,100 fi 50 dhabdeetu biyyaa baate dura waan viizaan fixattee qaxara yookiin biyya Doohaa Dubaay biyya daddaa deemtu. Har'a 1,800 miliyoona ergisiisuun dubbiidha. Maatii kee.
maaliif addaan babaasee waliin himne namni ijoolleen karaa baharaa deemtan as bayaa viidiyoo waraaba azaaba argitanii keessa dabartan hima ummatatti haa dhaabbatu wanni kun bara kamuu namoota qaqqaalee asitti dhabuun akka waan waggama 20 har'aa akkuma waggama 30 har'aatti yaaduun har'allee biyyi illee haqiiqaa dubbanne waan sooshaal miidiyaa irratti deemuuf yoonni lafarratti deemu garaagarummaa ni qaba. Namni yoo biyya ofiitti rakkatee dhoqqaahee dhukkaahee waggaa 2 fi 3 caala sirraan fudhatu sarara jiruutti bahuuf sarara birriitti bahuuf haa sabriin namaatiif haalli jireenyaa wal dhabu. Sucuudii dhufta Sucuuditti Yamanii fi daangaa Sucuudiitii fi daangaa Yamanii har'a akka duraanitti miti. Kaameraa muraaqabaa raadaara kiiloomeetirii 20-30 dhibbarratti arguun eegamaa jira. Fageenya irraa si fuudhan lafarra. Har'a Sucuudiin akka malee daangaa ofii eeggataa jirti. Daangaa Sucuudii fi Yamanii garaagarummaa akka duraanitti miti. Uummata biraa torkaa qaba waan ta'eef Yamanii uummata Xuutii jedhan torkaa qabu. Akka taateen ceeta Sucuudii keessa umriin kee guutuun har'a Sucuudii hojii qabdu sanii miti. Suudii birrii riyaalli isii sirna qabu sanii miti har'a. Wanni hundi gara nidaama tartiibaa gara mootummaatti deebi'aa jira. Hundi isaa gara waraqaa ogummaatti deebi'aa jira. Warra as keessa jiru ni beektan. Hin dhufan hayaataa miti kun. Asitti umrii isaa guutuu osoo bitaa mirga baqatu. Yoomna qaban iftaanna qaban borna qaban jiru. Rahmata rabbiitiin garii waggaa 20-15 turuu dandeessa. Namni asiin dura turellee numa jira. Ati garii irraa immoo fakkeenya fudhachuun bakka natti dogongora. Karaa Jibuuti karaa Suudaanii fudhu fakkeenya. Har'a Suudaaniin kaartarra jirti malee lafarra hin jirtu. Suudaaniin duneerraa goolabamte Suudaanii wanni jedhamu duneerra hin jiru har'a. Kaartarra jirti biyya bakka itti wal lolu dhabee magaalaa keessa waltumu magaalaa warakkatti. Magaalaa warra caccabsu uummanni fooqii walirra caccabsu Suudaaniin achi jirti sadarkaa san jirti. Biyya jaami'aa gudditti Afrikaan qabdu dhahee daaraa godhe. Fooqii gurguddaa biyya sanii biiroo gurguddaa biyya sanii madrasaa markaza hin jirtu Suudaaniin har'a kaartarra malee Suudaan yoo karaa Liibiyaa deemu barbaadde. Achi keessa jahannamiin keessa tarkaanfattee achi hin baata. Wayita Liibiyaa geessu Liibiyaan waggaa gara 8-9 jirra. Eegama maggadaa fi achi keessa ajjeefame Liibiyaan mootummaan qabdu. Daldaaltotaan bultii dallaalaan. Warra foon namaa nyaatu dhiiga namaa dhuguun bulaa jirti. Waan ijoolleen keenya Liibiyaa ta'an garba guddichaa Awurooppaa san achi qaxxaamuruuf. Kanaaf karaan dandeessu karaa sirnaatiin xiqqollee taatu waa dalagadhu. Karaa sirnaatiin karaa gubbaatiin yaali. Sanii achitti fayyaalummaa akka durii san biyya addunyaan biyya nagaa haseetee har'a addunyaan jijjiiramtee jirti addunyaan. Addunyaan akka waggaa 10-20 har'aa obboleessi keessi biraa deemee itti qanani'ee itti guddatan hin jirtu har'a. Yoo karaa sirnaatiin dhufte hojii sirnaa argachuu ni dandeessa tarii. Kanaaf wayita akkana jedhu rakkina biyya keessaa hiyyummaa biyya keessaa wanni biyyarraa nama godaansisu hangafa irratti gabrummaadha. Gabrummaan paartiidhaan wal qabatuu danda'a. Gabrummaan naannoodhaan wal qabatuu danda'a. Sabaaf sablammii gargaraatiin wal qabachuu danda'a. Lammaffaan hiyyummaadha. Yoo maatiin kee maatii hiyyummaa keessaa dhalatte yoo gara gortuu dhabde jiruun kee furmaata yoo dhabe namni waan lubbuu ofirratti murteessa. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam lubbuu ofirratti xiqqeenya murteessu dhorkan. لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه جل الرسول نمني مسلما لبو في كيس إسامل جدا قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله نمني أكملت لبو في كيس يا إرقما ربي جنان قال يعرض نفسه للبلاء لبلاء لا يطيقه بلا هندن دي نف أفكن جل الرسول ربي بلا ركو فتنة في الرادي بسو هندن دي نفو دي أفكن جل بشان قلانا حتى حديث كيسر رسول ربي من ركب البحر وقت هيجانه برأت منه الذمة جل الرسول صلى الله عليه وسلم نمني ويتقلاني أتالو ويتقلاني ألكو قلاني ركوكم قلانا يابتي ربي سر دنتان كبو جل الرسول صلى الله عليه وسلم حديثك يسد أركما رسول ربي إفان إفت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كرام بحر هركي قدان إلا من ما فت أجرا دوني يابة دوني ضعيفة نمني كراسا دلق مجرمة ظالمة أصو أرقيت لبوك
أتي نما معصية دلقي ربي والقهن تكو جدا سفر معصية وانجد مجرى إمال لكن إمال هدوك أدما إمال غراغرما سفر طاعات جرا سفر معصية جرا إمال تكو إمال خيري كيسد لقو ديمتو كيسد يو آكرانتيو كيتش كيسواتاتك أجري ترقى تجرا إمال تكو إمال لبوك اتهلاك مؤسو بيك تكاتي تديمتي ربي والأب دور كانا كناف دبين أكا دوران بي ألا ديماني كيسد أكا سعودي نانو كرا ليبيا وكين كرا سودان كيسان دبران دبي أكا سيتي متي ijoollee keenya kaasin durirraa qabee garaa qurxummii qallaban foon isaanii duniyarraa deemanii rabbi haa araaramu maatii isaaniitti rabbi obsa haa kennu warroota dheengadda nu wajjin osoo jiran of biraa dhabne ijoollee hedduu keessattuu Yaman irraa gara Itoophiyaa dhufaa turanii namni gariin Yaman irraa wanni gara Itoophiyaa dhufuu fi iqaamaa fa'a sirreeffachuuf nama asiin galuu jira. Namni gariin iqaamaa sirreeffachuuf karaa kanaan deebi'u jira. Gaafni dhufu karaa Yamaniitiin dhufe waan ta'eef karaa kana keessaa yoo gale malee hin danda'u. Imala wanti karaa warri asii achi bahu immoo akkuma reef jenne hangafni gabrummaadha. Lammaffaan hiyyummaadha. Sadaffaan namni maatii isaa dhaqqabu maatii isaa bira dhaquuf nama bahu jira. Nama jaartiin isaa biyyaa deemtee maatii jaartitii bira dhaqa jedhee bahu jira yookiin jaarsi biyyaa bahee jaartiin jaarsa kiyya bira deemaa yookiin maatii kiyya haadha kiyya bira deema jedhee warri bahullee jira. Warri immoo quufaaf yaa'ullee jira. Osoo makiinaa abbaan itti kenne qixqixi dolfiin makiinaawwan gurguddaa biyya keessa sochoosu ijoolleen ofii beeku jira. Ka suuqii keessaa baatee karaa bahara deemtu. Ka hojii gurguddaa osoo harka qabdu keessaa baatee karaa bahara deemtu. Quufa kun immoo. Kuni quufa ofittillee taphachuu maatittillee taphachuudha. Kanaaf dhaamsa Ustaaz Hamzaallee afaan qabe haasa'u isin dhorke. Kanaaf uummata keenya sagaleen kiyyan dhagahamami sagaleen keessan ukkaamama kanaaf karaan bahraa karaan imala seera dhabummaadhaan doolaan ati keessaa baateef doolaan ati itti dhayxullee hin beeyne dhayxu kun rakkoo guddoo biyya maqaa biyyaallee balleessu jira sadarkaa kanallee biyyi hiyyummaan ittiin jirtu sadarkaa kanallee biyyi gabrummaan ittiin jirtu yeroo ammaa Oromootu biyya harkaa qaba. Haga dandeesse gurmooftee osoo hojii tokko ka gaafattu ta'e haga tokko tarii dhagahamuu mala waan ta'eef akka duraaniitti fayyaalummaa gogummatti fudhaan amma sa'aatii kana osoo bahari ilma namaa bifa kanaan lafarraa fixaa jirutti deemu dogongora guddaadha. Kanaaf uummata keenya rabbiin bitaa mirgatti rabbi sin haa tiksu hiyyummaa fi rakkoo adda addaa ka biyyarraa nu baasu rakkoo godaansaa ka hiyyummaa musiibaa adda addaa nutti tahee boodarra kunoo sadarkaa amala biraa nu barsiisuu keessa gahe namni yoo gabrummaadhaan miidhamee yoo hiyyummaadhaan miidhamee biyya Arabaa kanatti xiqqaatee mataan dhahamee oo'i isa miidhee lammaffaa ergaa namaa asii achi isa dhamaaftee jiruu ofii kan ofirra laalee umriin isaa fuudharraa deebee heerumarraa deemtee waan adda addaatiin mataan namaa kun hir'atee akka amma waan xixiqqoo gadhee ajandaa adda addaa uumnee haasofnu kana gad deebi'a amala xixiqqoo sana fida namni yoo bifa kana dhaale. Namni yoo bifa kana irratti guddatee bifa kanaan akkana ta'e hojii amma dalagan kan argitee fi sooshaal miidiyaa gubbatti wal arrabsuu wal xiqqeessuu hamilee walii cabsuu uummata wal arrabsu qofa amma sooshaal miidiyaa kana yoo seentu Oromoo arrabsu Musliima arrabsu ka kun kaan dhawu kana malee waa tokko nagartu ka beekumsa irraa haasa'u nagartu ka biyya jijjiiruuf waan sirna qabdu waan addaa tokko fidee uummata waa barsiisu nagartu kun kaan ajandaa har'aa maaltu jira feesbuukni har'a nu dabbare jechoota akkana kana haasaan maaltu kana nama fida beeyta namni yoo gabrummaa keessa ture amala bada jedhee namni gabrummaan keessa ture gabrummaatti mataa dhoyite namni yoo hiyyummaan mataa dhoyite namni yoo amalli isaa jijjiirame amala bada jedhan ummata amalli bade immoo dukkaana dhaabanii fi ta'aziyaa ta'uudha amma sadarkaa ta'aziyaatiin nurra geenye jira ummanni sadarkaa amalli isaa du'ee jira ummata amalli keessatti du'e ummata beekaa isaatii bakka hin qabne sadarkaa san geenye jirra sa'aatii kanatti ka sooshaal miidiyaa kana yoo seentu ati Amaaraa yookiin Tigree yookiin saba biraan agartu akka Oromootitti fudhadhaa akka biyya keenyaatti Oromoodha sadarkaa duraa irratti har'a kan nama arrabsuun hamilee wal cabsuun hojii xixiqqoo dalaguun hin qabnu kana uummanni Oromoo kana hin qabu uummata safuuti uummata aadaa uummata duudhaa bareedduu qabu uummata durirraa qabee addunyaan osoo addunyaan hin dammaqiin biyyoota Afrikaa kana keessa uummata seera mataa isaatiin bulaa ture adaba naamusa qaba dubartii isaanii kitaabban durii Oromoo dubbisiseen iddoon isaa ka islaamummaa walitti galuu jira ka islaamummaa wal faalleessullee osoo jiru
إسلام ما دهاتا لأنه أصل أورمو مسلم وأنت إيه أصل أورمو مسلم إسلام ما درسين أورمو قامي قدر وقاكم مي قدر سين أورمو إسلام مرت لفين إسا هندت إسلام سنيف أمل إسا غير إسلام هركفتا أمة سنتو هرأ وصو بيكا في هجون سنسجرو وصو علماء في هجون قدام كيس جرو هجيت تكو دلقا كانتو في دا قبرون ما بيجربه نمني وبيجربه سودان ربي سبرن جيران أكا فئها سها ما تيجي أصحابه نمنا كم يرام يا أخي أنت ده بأبرة أسبوع دنتلو جانا دسة علم أرجعتشم مالا علمان تيجي سارب عالم باسم مالا فيديو لا تتنام الرب ستكون مو عالم مجان كلا تي عالم تهسون وياتو كهات تيجتنا هذا تنا جراني تجرسيسون مالا فيديو كوا جا صدام أفرطان وقاري بترو دندا وجيت تيكو أتيجاري فيديو فورابو فتش جرجلتي جرانا جرجلتي أبافيتي مكاني أتي أبافيتي رويتي أبافيتي لفرّي ده لا يدكون وقاكو أني هرأتي تريد اللون تي أفضل نبدا وأنا ما تجرتو أو إسكيس جركون هن أفهم وقاكو أني اللي فقوم تيرو أما وقاكو أني وقان دي دمار أفقوم تسي قالوا زماني سر جرجلي ويتفول لك ولش سنتوري ولت سنتوري يعني سنتورو جتشون بر فيرما بر نمر كتبوا جا فرم ودني بر سر ترو سر فرم ودني فيرما برات يعني سوفول سنتورو كجرون سنياتي ولش سنتورو فيرما برات يعني قاف فيرمان براس الرتي والجهية أتود أبدأ كار نشاط في أو إسجركون سكيس سادامي هو جيد روان دلقات ورتوجيت تيكو هو جي مك أبي جاك ديك أبدي متى منتي قديك أبدي متى ماتي كيتي متى جوسا كيتي قديك أبدي كان وجا كوراني وجا ديك دم هرقا جباتو قدتي جتشو لا نرجيتات تيك أنفت ورادم تا أكرامي الدنيا قبتي راجرا كنا في ركو كان هندتي كانوا في ده ركو كان هندتي كا نهركيسه akka feenetti jiraachuu maatiin nu eegu gosti nu eeydu abbeeraa fi eessumni qaanfannu abbaa fi obboleessi qaanfannu dhabamee yoo sodaan rabbiillee bakka hin jirretti amala akkasiisan fiduu deemaa namni har'a hagamta akka jijjiiramaa jira namni keenya jijjiiramni qabeenya keetii hagam jijjiiramaa jirta waggaa 20 waggaa 30 biyya alaa teesse biyya keessa waa jiranii biyyi ambaa guyyaa tokko miila lameen osii alaa fuuti miila lamaaniin biyya ambaa biyya ormaa keessan dhaabbatiin miila takkallee taatu gara biyyaa galchi gara guriyoo dhabe namni gara biyya ofii deebi'a biyya ofii immoo abadan sin gattu sin tuftu biyya ofii haadha ofiiti haga fedhe rakkina fedhe haa qabaattu kanaaf ulfaadha galatooma baarakallahu fiikum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله سجلين تقول برأيو تجرا جزاكم الله خيرا